Akkam jirtu ana abdii geetaachoo Abebee Caaliiti. Arrama godina Jimmaa aanaa Maannaa keessatti argama. Abbaan keenya kuni baay'ee dhukkubsatanii nama maatii ijoollee 4 qaban turanii dhibee kaansarii dhiigaa isaan mudatee rakkoo hamaa keessa jiru hospitaala Ispeeshaalaayizidii Yuunivarsiitii Jimmaatti yaalamaa turanii. Haa ta'u malee garuu haakimoonni achi jiranu gara Xuqur Ambassaatti yookaan gara Finfinneetti riifarii barreessaniifii jiru. Dhiigni isaanii guutummaa guutuutti akka jijjiiramudha kan odeeffadhe. So abbaan kun immoo yookaan maatiin kun abbaa isaanii kana gara sana geessanii yaalchifachuuf immoo maallaqa hin qabanu kanaaf natti bilbilamnaan gara kana dhufee waraabaa jira. Jalamiin Usmaa'il jedhama abbaa kootii kun immoo Usmaa'il Najalaa dhukkuba hospitaala Jimmaa geessanii achitti yaalamaa ture. Jarri immoo dadhabanii maranii kaansarii dhiigaa taanaan riifarii barreessanii Addis Ababaatti dabarsanii. Kanaaf amma immoo humna hin qabnu abbaan koo immoo nama waa qabu miti. Amma danda'amuun nu gargaaraa jenneeti. Gara Finfinneetti dabarfame? Finfinneetti riifarii barreessanii Addis Ababaa deemuudhaaf immoo humna dhabneeti. Abbaan kee ijoollee meeqa qabu? Ijoollee 4 qabu. Ijoollee 4 qabdu? Ijoollee 4. Maal hojjetanii si jiraachisu? Jarri hojii magiidoo hojjetanii bulu. Bakka jarri humna hin qaban hojii barbaadaa waan ta'eef hojii abbaan kee dur maal hojjetee si jiraachisa dur? Hin qotu. Qonna qotaa. Humnaan yoo jira qonna qotaa bakka hojii giidoon maal nu bulchanis. Amma erga abbaan kee dhukkubsate akkamitti jirtu? Amma bakka amma waa tokkotti Wanni viidiyoo kana isinitti mul'atu waan dandeessan akkaawuntii abbaa kanaatti waan dandeessan gargaartanii abbaan kun yeroo gabaabaa keessa gara hospitaala yoo deemuu baatan rakkoo hamaa fiduu danda'a rabbi fidini namni dandeessan nu bira nu dhaabadha namoonni gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana waliif qoodaatii namoota biroo bira nu qaqqabsiisan jechuun barbaada.